mudhiin ishee bofa gammoojjiidha. Rifeensi ishee dheeratee dugdarra ga'a. Naanis hobsuu hin dandeenye ittiin kaase waan jiru. Keessaan gaditti naqee jechuudha. Naannoo koon dhumarratti bakka nagante jechuudha. Yaaddessaa hordofaan jedhama. Namoonni baay'een na beeku miidiyaa irratti baay'ee fuula feesbuukii irratti dhoobaan ture. Jaalala jechuun gabaabsee gaafa yeroon dubbadhu nama watti dhiyaatan sanaaf jiraachuu jechuudha. Akka kootti akkan beekutti akkasiidha. Nama itti dhiyaatu sanaaf jiraachuu jechuudha. Ani jaalala gaafan jalqabe bara 2009dha. Isheenis maqaan ishee Lootii jedhamti. Lootiin akkuma maqaa isheetiiti. Lootiin morma kanaa ol dheeratti morma lookoo wayiidha. Rifeensi ishee dheeratee dugdarra ga'a. Mudhiin ishee bofa gammoojjiidha. Naanis hobsuu hin dandeenye ittiin kaase waan jiru. Keessaan gaditti naqee jechuudha. Fuulli ishee akkuma fuula kootiidha. Magaala wayiidha akkuma chokkoleettii wayiidha deeman fudhee. Chokkoleetta dhee waama yeroo marayyuu. Innaa 2009 kutaa 9tti utuma akkasuma oolmaan barannu oolmaan qormaata walumarraa hojjenna ture. Isheen saabjektii tokko dandeessi saabjekticha irraa na hata. Anis saabjektii tokko hin danda'a isheenis narraatti jechuudha. Marratti utuma wal ilaallu ijuma keenyatti wal jaallate jechuudha. Otoo warrabi keenya walitti hin dubbate. Yeroo sana bilbillis hin jiru ture. Dabtara keenya irratti olii barreessina ture akka nama walirraa hojii manaa barreessu. Dabtara ishee irraa fudhee galee ababaa fa'aa irratti kaasee mallattoo onnee fa'aan irratti kaasaa jechuudha. Maqaa gosa achumaan irratti barreessaa fi booda keessa isheenis akkasuma barreessiti. Booda keessa dabtara fiiziksii koo irratti abaaboo wayinaa kaaste dhumarratti. Naanis hobsuu hin dandeenye ittiin kaase waan jiru. Keessaan gaditti naqee jechuudha. Isheenis qalqalloo ishee naa bantee anasittiin gadi waan na keessa jiruun itti naqee achi qalqalloo ishee cufattee jechuudha. Tuma wajjin waan bareedduu tokko dabarsine ture. Dhumarratti mucaa tokko jira. Mucaan kun amma lubbuun jiraa isaallee hin beeku. Maqaan isaa Abdii jedhama. Abdiin bakka waan ishee walumatti naqaa wayiidha. Maqaan isaa beekamaadha. Maqaa qabaa ture addumaan harkaa bade malee. Gidduu keenya fiffiiga ture. Inuma fiffiiga ture. Booda keessa qee waan hin taane jedhetti isheetti mee gargar nu baasee jechuudha. Lookoon dhumarratti dabtara koo irratti ammas naa barreessite. Baay'inatti waan akkasii gootu hunduma viidiyoon kee hundisaa waraabameera hojiin kee hundisaa waraabameera jettee deebiftee dabtara koo irratti barreessitee naa ergite jechuudha. Achi booda gaafan ilaalu fakkaattiidha malee ankoo miti nama na fakkaattu namni na fakkaatu baay'ee jira. Innaa mucaan isa waraabee dhaqee isheetti agarsiise jechuudha. Naannoo koon dhumarratti bakka nagante jechuudha. Nagante bakka maalan godha deemuun beekame mee asumaan itti naa himaame ammayyuu onneen koo banaadha dhufuu dandeessi. Ani ergasiiti namoota baay'een jaalladha. Persentii 100 keessaa 100 jaalladha. Asumaa yoo hin heerumne ta'e asumaan itti naa himaa jechuun barbaada. Itti naraarame silas maalan godhe iyyuu miti. Wala maaliif fudhatu ijoolleen keenya?